Mee akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettu macaafarraa arguu dandeessaa? Akka gootani Eeshi. macaafa qulqulluu keessaatii yoo barbaade dubbisuu nan danda'a. Eeshi dubbisime. Wangeela Luqaas Dubbisime akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jedhu fidi. na dhaggeeffachaa jirtu miti? Eeyyee. Maryam nama dhaltee naan jetteemi. Eeyyee namadhaan jedhe nama deesse. Paastarri amma namni waaqayyoo Eeyyee. barsiisaadha kun. Inni Nama tasaan deesse. barsiisaadha. Namaa fi waaqayyoo deessee naan ja'a. Maaliif nu dhoysitan duba waan kana? Uumanni jedhe deesse malee. Wajjin haasawa ati nama deessee naan jetta inni namaa fi rabbi deessee ja'a ani hin beeku mee waan dhalate sun addaan naa baasa nuti gaa karaa dhugaa jaalanna beetee karaa dhugaa inni caaluu jirti. Akkas. Odaa fayyaadha wajjin haasawaa mee paastara. Okay, sinaa eebbisuu, thank you. Eeyyee taate. Maryamiin waaqamoo nama deesse jettanii? Akkas itti himu. Ni jiraa beeku. Ergamaan garbeelii dhaqeetu Maryamiin waaqamoo nama deesse dhagaaffiin abbaa caalii. na dhaggeeffadhu qayyooma jalqabaa kaanee yoo itti dhufne gaariidha. Jalqaba isaa bara 2025 bara ni dhalate kaastee moo bara lafa dhalate kaastee? Adeemna. Yesuus sun maaliif dhalate nama ala akka namaatti Yesuus Kiristoos akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha. As dubbisadhu akkasuma. Inni dubbifadhu. Ragaa qabdaa kana jechuudha moo yaaduma keeti? Ragaa qabda moo yaaduma kee haasofte moo macaafumarraa agarteeti waan amma jettu kan? Yaada kooti yaada koo miti macaafa. Mee akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettu macaafarraa arguu dandeessaa? Akka gootani Eeshi. macaafa qulqulluu keessaatii yoo barbaade dubbisuu nan danda'a. Eeshi dubbisime. Wangeela Luqaas Dubbisime akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jedhu fidi. na dhaggeeffachaa jirtu miti? Eeyyee. Ergamaan jirbiil yookaan ergamaan garbeelii maal jedhee dhaqee Maariyaamitti dubbate. Tokko Elzaabeet Ilma dhiiraa deessaa jedheeni. ji'a ja'affaatti ergamichi garbeel kun biraa kutaa biyya Galiilaa mandara Naazireet jedhamu dhaqee ergamee jedha. Ergamaan akka quraanaatti ergamaa jirbiil akka macaafa qulqulluutti immoo ergamaa garbeel. Gaaniif jaawwaluma jala jijjiirraa injiinar isa jedhamu injiinar jedha injiinar ture rakkoon qabu nu biratti kun rakkoon qabu itti fufi. Macaafni maal quraanis hin dubbata. Ergaan isaas immoo gara durbee Maariyaam jedhamtu tokko turedha. Isheen nama Yoosef jedhamu sanyii Daawit keessaa dhalate tokkoof kaadhimamtee turtedha. Ergamichi isheetti mul'atee Waaqayyo gooftaan si wajjin jira nagaan siif haa ta'u ittiin jedheedha. Yaa ayyaana qabeetti ittiin jedheedha. Eeshi. Maariyaam nagaa kana eekoo dhiisi bakka nagaa malis normaali. Wayitoltu ifaadhaan ittiin laayitiin achi jiru akka isaan. Maariyaam nagaa kana yommuu dhageesse yaadaan dhiphattee kun maal jechuu isaati jettee of gaafattee na dhaggeeffadhu kaa siin xumura. Yommus ergamichi isheedhaan yaa Maariyaam Waaqayyo biraa ayyaana argattee hin sodaatin kunoo hin ulfoofta ilma sin deessa maqaa isaas immoo Yesuus jedhii moggaasi jedhe. Itti fufee Waaqa ni deessa jedheen moo ilma ni deessa jedheen? eeyyee itti fufee immoo akkas jedha. Ilma deessa jedheen moo waaqa deessa jedheen? Ilma jedhe itti fufees immoo na dhaggeeffadhu kaa walii kaa. Bakka ilmi waaqayyoo ilmadha. Ilma waaqayyoo ilma ni jedhama. No, na dhaggeeffadhu kaa jedhamu gaaffii miti si ibsaan jira akka walii kaa waan ta'eef. Maal jedha Maaltu walii qaama fakkeenyaaf atama wanta ati fidu wanta ati calqaba jette yaadatta akka namaatti nama guutuudha ilaa. Waan jette yaadadhu ilaa akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti immoo waaqa guutuudha nan jette kanarratti dhagaa fidin siin jedhe malee akka ishee akka Maryamiin ilma dhiiraa deessi anuu nan beeka ilaa akka namaatti nama guutuudha akka waaqaattis waaqa guutuudha jechetti jettu ragaa fidi.
Ela namarraa dhalachuun isaa akka namaatti nama Yesuus. ግን namarraa dhalachuun isaa akka namaatti nama. Normally definition isaa yoo sitti mee namarraa sababii dhalatee fi foon dhalatee sababii foon irraa sababii dhalatee fi akka namaatti nama. Garuu maaliin dhalate? Maariyaam suni maskiida keessatti maal jedheen ergamaan jirbii laqee Rabbi biraan ergamee jedhee dubbatu Quraanni hin dubbata. Kana kaaduu hin dandeessu. Hin dubbatu. Ata sadiisiti. Ata amma akka gootu obboleessa koo tasfee koo qomoo koo na dhaggeeffadhu. Okay. Ni dhaggeessaa jirtaa? Akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jennaan ilaalcha yaada mataa keetii moo kitaabuma dhamoo hisaabaan fidde kana jennaan lakki kitaabadha hisaaba koo miti naan jette. Kanaafuu kitaabarraati akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jecha jettuun barbaadan. Qalba qaalaa ga'e maagnaatti ilaallu. ችግር የለም ነው ጎቹ እንደኛ ማለት ኢቲ ሲንፊታ ani si hubachuun barbaadu qomoo kiyya ani si hubachuun barbaadu ani si hubachuun barbaadu ani kitaaba irraa hubachuun barbaada kitaaba macaafa qulqulluu jedhamu sanarraa hubachuun barbaada waan ta'eef ela ani si hubachuu irraa dantaan qabu iddoon si dubbisaa jiru kana baafadhu dhaqiiti quraan irraa iddoo isaas itti huf iddoon si dubbisuu kana dhageessa narakkifachaa irraami ilma hindeessaa ayyaana qabeetti waaqayyo si wajjin jira ilma hindeessaa maqaasaa Yesuus jettee ni moggaasta jechuuni nama akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechuu miti ani jecha akka namaatti nama guutuudha waaqa yeroo akka waaqaatti moo waaqa guutuudha jettanii nama hoomsaa jirtan sana naan dhaqo anaaf ragaa himi anatti ragaadhaan agarsiisidha nan fita toobsaaf hin fitin cherchii keessa jirtu maaliif hin fitu inde maal samma cherchii keessatti waa isaa fitu hundeessa anamma iddoon barbaade akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu ni jira moo hin jiru macaafa keessa wandime abbaa caalii balin oromiyaa haasaa jirraami wanti dhugaanii waa'ee wandime naan jedhi abbaa caalii naan jedhi ila qomoo ko waan sin jedhu jechetti qabadhe sun jechetti ani gaafinatti uume maali beekta akka namaatti nama guutuudha akka waaqaattis waaqa guutuudha jechi jette kun macaafarra ni jira moo hin jiru fakkeenya si fudhadhe naanna didde akka si galutti siin hima yoo barbaadde waa'ee fakkeenya na fudhatin akka namaatti nama guutuudha akka waaqaatti waaqa guutuudha jechi jedhu macaafarra ni jira moo hin jiru Jira. Iddoo isaa ragaa fidi. Na dhaggeeffadhu siin dubbisa. Eeshi fidi. Ati suutuma jedhii na dhaggeeffadhu. Isuma iddoo makutaa mamma jirurraa siin dubbisa. Rakkoon jiru. Eeshi. Kanaaf iyyuu inni guddaa hin ta'a. Ilma Abbaas jedhamee ni waamama. Waaqayyo gooftaanis teessoo abaabilii isaa Daawit isaaf hin kenna. Mana Yaaqoob biratti bara baraan immoo barri mootummaa isaa dhuma hin qabu jedhe Maariyaam yemmus anoo ammallee durbaa kudhattamiti ta'uu danda'a jettee ergamicha gaafate ergamichi immoo hafuura qulqulluu si irra hin buufata daragaadhaami hafuurri qulqulluun si irra hin buufata humni abbaa si hin golboodha kanaafis mucichi si irraa dhalatu kun qulqulluudhaaf ilma waaqayyoo jedhamee hin waamama. Kanaafiyyuu maaliin hafuura qulqulluudhaan maaliin akka namaatti dhalate miti Yesuus Kiristoos akka namaatti dhalate akka maalan si gaafadhe ati ani maalan si gaafadhe